baga nagaan dhuftan siniin jecha maqaa keessan guutuu eessarraa dhuftanii? Malkaamuu Gurmeessaan jedhama. Asuma magaalaa Bishooftuurraan dhufe. Eenyuun jedhama jettan? Malkaamuu Gurmeessaan jedhama. Magaalaa Bishooftuu. Isheen isin bukkee teessu kun yookaan isin cina jirtu kun maali isinitti isin oolti? Haadha warraa kiyya. Haadha manaa keessanii jechuudha. Ayyee. Tole ati warraa keessan kun maal taatee turte maalirraas fayyite? Ati warraa kiyya kun deessee ji'aaf torbee sadiitti inni dhukkube. Ayyee. Halkanuma gara sa'aatii torbaatti na jalqaba jettee miilumatu inni ta'ee qaamni hundumtuu ni nyaata. Ayyee. Kun gara torbee lama ol ishee rakkise. Ammam rakkise? Torbee lama ol ishee rakkise. Tole. Akkuma namaatti yaa'u mana yaalaa geessinaan marfee 8tti ajajani. Ayyee. Marfee 7 fudhattee gaafa 8ffaa marfee sana xumuruuf jettu dhukkubichi deebi'ee itti haara'e. Tole. Itti haara'ee yeroo sana keessatti yeroo dhukkubsattu sana keessatti dandeessee hin deemtu sireerraa natu buusa. Ayyee. Fincaanii baadheen geessaa. Yeroo tokko namoonni jiran ollaatiin nu gargaaru. Taa'uufis ka'uufis harka namaa barbaadde jechaadha. Of dandeessee hin sussuuf dandeessee hin deemtu. Torba ammamii fi kan isaan amma guyyaa 15 kun rakkoo guddaadha naaf. Guyyaa 15 kana booddee of dadhabanii jechuudha. Baay'ee of dadhabdee yaa'u ani hin jiru taanaan namni sireerra buusu hin jiru, namni baasu hin jiru, mana fincaanis taanaan namni geessu hin jiru. Ayyee. Harka namaati harkuma koo eeggatti jechaadha. Baattee mana fincaanitti geessitaa, baattee iddoo ciisitaatti geessitaa jechuudha. Bakka ciisaas bakka waan hundumaa kaasuuf sireerratti ol baasuuf ba'aa barbaachisa. Achii gadi buusuuf ba'aa barbaachisa. Gadi baasuuf ba'aa barbaachisa. Harkuma kootiin sochoote jechaadha. Amma kana guutuu simatu duukaa rakkachaa ture jechuudha. Baay'ee wajjin rakkachaa ture. Isa booddee akkamittiin fayyuu dandeessee namni Waaqayyoo eessatti kadhatanii fi akkamittiin jecha maal irratti dubbatanii? Isa booddee yaa'u mana yaalaa geessinaan yaa'u marfee 7 fixxee gaafa 8ffaa hin fayyite jennaan dhukkubichi akka gaafa jalqabaa ta'e. Akka gaafa jalqabaa gaafa ta'e na rakkisu charchiin hin jiru akkuma beekamu. Charchiin hin jiru. Baay'ee rakkisaadha. Tajaajiltoota waldaatti bilbilee haala mimmijeessee bakka boqonnaa keessummoota waldaa ifa fayyinaa achi geessee sa'aatii muraasaaf akka naa kadhatan. Yeroo sana apoostiilii kadhannaa keessa jiru namaaf kadhachuuf saal mijataan turre baay'ee rakkisaa ta'ee yeroo fudhatanii daqiiqaa muraasa fudhatanii naaf kadhatanii yeroo kadhatan sanatti hafuurri namaan kun kan ijoollee isheerraa ajjeesuuf kaate bayirraa jedhanii itti dubbatanii. Yogga isaan harkaan itti bu'aniin kuftee of wallaaltee lafa sanaa ol kaafnee ati bilisaarraa kaatee fayyiteetta jedhani. Jechuma ati bilisa jedhanii irratti dubbatan. Ati bilisa jedhatanii fudhadhuu galii kanaa booda balisa hin fayyite jedhanii fuudhannee galle zayitii dibataa qabannee galle. Zayitii dibataa qabannee galle kana guyyaa sana qabne galgalas ganamas irrumatti deemaa deemne inni nyaatu sun gaafa galgala sana kan nama ajaa'ibu keessa guyyaa kana guutuu halkan rafnee bullee bu'e nuti. Halkan qabannee bullaa ta'a bullaa inni iyyiti gaafa sana garuu bakka bulteen beektu. Rafaa bulte. Isa duraan raftu turte. Kiyaa nyaataa. Inni iyyisiisa. Inni iyyisiisa. Ollaan garanaa jiru boqonnaa ana qofaa miti ollaan akkatti rafuun qabu. Sababa isheen iyyituuf jechuudha. Ollaa kiyya garanaa kan jiranii baay'ee rakkoo keessa jiru. Tole. Ani sunis natti dhaga'amaa ture galgala sana garuu raftee bulte dhukkubni iitoon sun inuma jira. Amma torbee tokkotti zayitii sana hin dimne dhaqee badaa deemee amma ani hojii kiyyatti hin deebi'e hojjetaa waan hin ta'eef. Amma socho'uu qabdee deemsa keessa ofii ba'uu jalqabde. Ofumaan deemuu jalqabde. Ofii deemuu qabdee mana keessa socho'uu qabdee uumaan hundumaa jechuu jalqabdee of dandeessee har'a kunoo akka malaaltan kana nama akkasii taatee fuuldura Waaqayyoo galataaf dhufnee dhaabannee jechaadha. Tole mee ati amma Waaqayyo kunoo haadha manaa kee utuu si gargaartu utuu isheen si wajjin deemtu baachuutti harka keetitti deebitee harka keetiin baachuu jalqabdee daa'ima kan baatamu dhukkuba taana waan godhan hin jiru nama dhukkubsate kamiin ni baatu. Kunoo gaa Waaqayyoo akka isheen of dandeessu si godhee si fayyisee jira. Sirraallee ba'aa kanarraallee ba'aa si buusee sirraa buusee Waaqayyoo dhukkubarraallee si fayyisee maal sitti dhaga'ame? Waan guddaatu namatti dhaga'ama. Waan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Ani dadhabee yeroo sanatti jireenya hoggan jibbeetti gara naqu hogga wallaaletti sa'aatii sanatti namni Waaqayyo lafa kanatti dhibee nuu kaase harki isaanii harka Waaqayyoo ta'e ogguma harkatti buusan isaa kana qaname boqonnaa nan argadhe kanaaf Waaqayyoof galanne haa ta'u ulfinni isaaf haa ta'u jedha. Waaqayyo si haa eebbisu. Ani barsiistuu Dirribee Ciibsaan jedhama. Magaalaa Bishooftuurraa dhufe. Akkam si dhukkubaa ture siin? Dahee ji'aaf torbee sadiitti miila koo na nyaate. Mudaa muddii korraa na jalqabe yeroo na jalqabetti. Yeroo inni na jalqabe obsan qabu bakka akka amma taa'ee ilaaluu miti numan iyyaa. Sanaa booda mana akimii na geesse inni
mana akiimii yeroo nageessu dhiiga koo fuudhanii ilaalaniiti infekshinii ta'eera naan jedhan. Yeroo sanatti gaa marfee na ajajanii marfee 8 na ajajanii marfee 7 fudhadheen gaafa 8ffaa inuu akka haaraa ta'eetu na dhukkube deemuun dadhabee gaarri irrallee yaabbachuu nan dadhabee jechuudha. Tole. Nan dhiisee 8ffaa sana. Tole. Sanaa booda inuman iyyaa nama waaqayyootti bilbilee inni tajaajiltoota as keessaati. Gaarri na bajaajii na waamsiseetu bajaajiitiin halkan naannoo sa'aatii 12 ta'a na fudhatanii deeman. Yeroo isaan na fudhatanii deeman achittan of bare malee deemuu koo yoo hin beeku ani. Lafa jirtu iyyuu hin beektu jechuudha. Amma inni jechaa kan jiru abbaan manaa kee yookaan abbaan warraa kee jechaa kan jiru natu baataa baadheen mana fincaanitti geessaa jedhee dubbataa ture. Dhuguma maaliifi baay'ee na baateera. Guyyaa 15 guutuu na duukaa rakkate oliin ga'u gadiin ka'u sireerraa bu'uu hin danda'u fincaan koo fincaa'uu hin danda'u isatu baatee oliif gadi na deemsisa. Yeroo sanatti natti dhagahameen otoo biddeena nyaachuu dhiise bishaan dhuguu dhiise iyyuu kan hin jiru guyyaa 3 nan taa'ee jechuudha. Sababii amma inni baatee mana fincaattis geessuu fi yaaddooftee sammuun keessa dhiphatee isaafis yaaddooftee baqaa kana booddee mana fincaanii dhaquu irras jettee guyyaa 3 biddeen nyaachuu dhiifte jechuudha. Tole. Yeroon guyyaa 3 biddeen nyaachuu dhiisu sanatti osoon anis hin dadhabiin akkamitti biddeena dhiistanaan jedheetu deebisee gara biddeena sanaatti deebi'ee biddeena sana nyaadhee na duukaa rakkate. Sanaa booda immoo kadhata bakka kadhataa sana nageesse. Gastaa hosii si fidanii dhufanii jechuudha. Gaafa sana baajaajii keessa baatanii makee asi kaa'anii dhufan. Baajaajii keessa baatanii na deemsisu malee ofii koo danda'ee sossa'uu hin danda'u. Sanaa booda yeroo achi ga'utti yeroon isaaniin ilaalu waa tokko shararnarraatii jedhe. Yeroo isaaniin argitu jechuudha. Isaan gadi bahanii maal taatanii jedhaniin. Jennaanii akkasii ishee dhukkubeetu miila ishee dhukkubeetu'aa jedhee itti mema inni raajiitti jechuudha. Jennaan ishisinii kadhatama baqqaa jedhan isaanis daqiiqaa muraasaaf naa kadhatanii hafuura du'aa jedhanii naa kadhatanii erga naa kadhatanii ati bilisa baqqaa kanaa booda hin fayyitaa naan jedhanii naa kadhatanii sanaa booda galeen nan rafeen bulee mana fincaanii namni ol ba'uuf gadi ba'uu hin dandeenye kuni. Galanni waaqayyoof haa ta'u kun amma immoo deemeeyyuun as dhufee deemee amma nyaata namatu naa qopheessa malee qopheeffachuu hin danda'u amma garuu waaqatti haa tolu ofii koo kushinaa seeneen nyaata qopheeffadhaa jechuudha. Tole amma gaa waaqayyo kan ittiin si fayyisee kunoo harka abbaa manaa keerraallee si buusee akka ta'u dandeessee deemtu si godhee jira. Maal jetta waaqayyo isa si fayyiseef namootaaf immoo ergaa maal qabdaa? Waaqayyo isa gatii nama hin gaafanne. Maalan jedharee galata malee isaaf inni warqeedhaaf meetiin barbaadu galata malee maqaan isaa ol haa jedhu. Waaqayyo si haa eebbisu.